akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Ambooteek akkuma barame har'a waan haaraa isinii fidee dhufeera. Akkamitti paaswordii kompiitaraa haak gochuu dandeenya yookaan geeddaruu dandeenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii koo kan dhuftan sabiskiraayib akkanaaf gootan kabajaan isin gaafadha. Paaswordii kompiitara keessanii yoo irraanfattan yookaan kompiitara namaa fayyadamaa osoo jirtanii jalaa geeddaruu haak gochuu yoo barbaaddan akkamitti haala salphaatiin geeddaruu dandeenya isaan isinitti agarsiisaa na hordofaa. Ani kan fayyadamu Windootiin iddoo kanarratti CMD jedhaa barreessaa. Achiin iddoo kanarratti right click run as administrator jedhu irratti cuqaasaa. Yes jedhaani. Iddoo kanarratti waan ani barreessu nafaana barreessaa net user enter jedhaani. Iddoo kana kompiitara kana keessa yuuzaroota lamatu jira jechuudha. Administreetarii fi HP kan jedhu. Kanaaf HP kan jedhu paaswordii isaa geeddaruun barbaade. Current paaswordii hin beeku. Kana dura paaswordii isaa maal akka ta'e hin beeku. Garuu ani akkasumatti haaraa godhee haak godhee cabseen jijjiira jechuudha. Net user HP hack enter jedhaani. Command completed successfully jedheera hojjeteera jechuudha. Kanaafuu kompiitara keessan cuftanii yoo bantan innaa paaswordii isin gaafatu paaswordii hack jettanii otoo barreessitanii hin hojjeta jechuudha. Viidiyoon koo isinitti tole laayikii yoo isinitti tolu baate dislaayik gochuun maatii chaanaalii kanaa akka taatan isin affeera. Viidiyoo biraatti amma wal agarrutti nagaatti. Baay.